السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في ردفتوتا ماتي وان channel سيروتوب بكا في كلتي جرت مرت نجني ربي سن هاكا كبو سنين جدا أني سيروتوبي ورّي الرجال كباغرا channel كنا رفا جرتن سبسكرايب غدا ماتي كبجمو جالتمو سيروتوبي تي دبلا ما سنين جدا akkasuma guyyaa har'aa kana istiidiyoo akkaataatti hojjettaniin qabadhee isiniif dhufe jechaadha. Istiidiyoo namoonni hedduun Google irra barbaadu akkasuma appilikeeshina garaagaraa irra barbaadanii sarchi godhanii buusanii jechuudha. Guyyaa har'aa bilbiluma keessan irratti istiidiyoo akka itti hojjetattanii jechuudha kan isinii qabadhee dhufe. Aappii tokko qofaanii istiidiyoo hojjettanii akka amma duuba jiru kana bifa feetaniin qopheeffatuu dandeettu jechaadha. Ani seeruutuubiidha. Gara barnootichaatti isin dabarsaa. نوالين ترتي غاري يونا برادين بياني دوكيا يونا برادين بياني دوكيا eega duraan dursitanii jechuudha istiidiyoo hojjechuudhaaf aappii kana qabaachuu qabdanii. Aappiin kun Pixlabidha. Wahee aappii kana kaleessallee barsiiseen jira akkaataa thumbnail itti hojjetan jechuudha. Aappiin Pixlab kun waan hedduu tokko isin fayyada jechuudha. Kanaafuu arramee istiidiyoo akka itti isa keessatti hojjetaniin qabadhee isinii dhufe waan ta'eef na waliin turaa isiniin jedha. Istiidiyoo hojjechuudhaaf aappii kana keessa seenaa pilaastorii keessaa argamaa buufatuu dandeettu jechaadha. Hundi keessanuu Pixlab jettanii akka asirra argitan kanatti jechuudha. Erga keessa seentanii haala kanaan isinii baasa inni. Erginni haala kanaan isinii baase tana new text tana as delete tana dhoytanii keessaa dhiitu jechaadha. Okay gootanii sana booda asirratti ni guddataa jechuudha. Bakka kana size YouTube itti nuuf hin galu waan ta'eef suuraan asirra jiru kun suuraa kana xiqqeessuudhaaf yeroo makamuu jechaadha. Size YouTube atti galfatuudhaaf tuqaa sadiin as jirtu tana tuqxan gubbaa kanarra jechuudha. Sana booda image bakka jettu tana irra tuqattanii erga siyaala kanaan isinii fida as jidduu ciftii tuqaa jirtu tana tuqxanii jechuudha. Sana booddee YouTube thumbnail jedha. Thumbnail YouTube jechaa jira. Kanaaf achirra dhawattanii 720 irra isinii deebisa. Ergasii okay gootanii size YouTube atti nuuf galchee jira jechuudha. Amma kenoo haala kanaan size YouTube itti nuuf galchee jira jechuudha. Kana amma ergin haala kanaan nuuf galche suuraa istiidiyoo itti hojjetuuf deemnu sana galarii keenya keessaa fudhannee dhufna jechuudha. Eda'uu as jirtu tana irra dhooyna suuraa fudhatuudhaaf. Sana booda from galar bakka jettu tana irra dhooyna. Galarii keenya seenne jirra. Erga galarii seenne suuraa feene fudhannee dhufna jechuudha. Galar keenya keessaa suuraa barbaanne tokko fudhannee dhufna jechaadha. Kan istiidiyoo ittiin hojjechuudhaaf deemnu anam istiidiyoo kana duuba kana hojjechuudhaaf deema waan ta'eef suuraa isa kana filadhaa jechuudha. Sana booda erga haala kanaan inni fide raayitii irratti godha jala kanatti. Raayitii yeroo irratti gootan haala kanaan isinii fida. Saayiziin isaa asii waliin qixxaa waan ta'eef jala kana qabdanii wal qixxeessitan akkatti asiin gaguddiftanii sana booda as qabdanii achi wal qixxeessitu jechaadha. Kinoo saayiza isa haala kanaan erga haala kanaan wal qixxeeffatanii geessitanii booddee jechuudha as jidduu kana dhuftanii jechaadha. Wantoota as jala jiru afran kana keessaa kan jidduu jiru kanarra dhooytan. Sana booda akkana ooftanii jechuudha. 3D waan jedhu bakka tana irratti lakkoofsa 3 fi qubee daatu jira. 3D tana irra dhawattanii erga 3D irra dhawattanii sararri gubbaadhaa kun jechuudha ol kaasee gad deebisa. Sararri gubbaadha suuraa kana jechuudha ol kaasa gad deebisa. Isin argisiisa kenoo akkana godha akkanas godha jechuudha. Gubbaanis akkanatti ciibsu yoo feetan ni ciibsa jechaadha 3D. Kanaaf amma istiidiyoo ciibsuuf waan hin deemneef jechuudha kan jalaa kana filadha. Gamana dabsuudhaaf kan jalaa kun akkanatti isinii dabsaa jechuudha. Akkuma argitan kenoo haala kanaan dabsee isinii fida jechaadha. Sana booda harkistanii akka dheereffattanii jechuudha akka istiidiyootti isinii galuuf. Erga haala kanaan godhannee booda raayitii to'addee tana jira. Raayitii tana irratti dhooyna. Diimaa tolchuuf kan deemu amma istiidiyoo diimaa waan tolchuuf deemuuf ammas akkanaas oofee jechuudha. Sarara sadiin as jirtu kana ni argitan jedheeti yaada. Sarara sadiin as jirtu kana irra dhooytanii sararoota as jiran kana lamaan ammas
bifa feetanii jijjiiruu ni dandeettan suuraa kana kenoo amma haala kanaan diimaa naaf ta'ee jira jechuudha. Suuraan reefu yeroo reefu fidu sana suuraan gurraacha amma immoo diimatti jijjiirame jechuudha. Tole erga diimatti isa jijjiiradhee raayitii itti godha. Raayitii itti godheetiin deemee amma suuraa akkanaa kana gaalarii keessaa fudhaa jechaadha. Eda'uu kanarra tuqee sana booda filoom gaalarii bakka jettu tanirra tuqaa. Gaalarii kiyya na seensisee jechaadha. Gaalarii keessa dhaqee amma suuraa tokko fudhee dhufaa jechaadha. Kam akkasii suurama sana bifa biraaf sanuma fudhee dhufaa jechaadha. Ergasii raayitii jala kanatti godha. Sana booda nin guddisa kanallee jechuudha. Ergan guddisee ammas dhaqee 3D filadha jechaadha. Sararoota wantoota jala jiran kana keessa 3D tana filadha. Erga isa filadhee booddee jechuudha sarara jalaa kana tuqa ammas ka jalaa kana gara mirgaatti akkana harkisa jechaadha. Akkana deebisuudhaaf tole haala kanaan as fidaa jechaadha. Qabee hin guddisa. Erga haala kanaan fidee jedhe nin diimessa amma sarara kana jechuudha. Suuraa gamana jiru kana ka gamana diimaadha, ka gamana gurraacha jechuudha. Kanaafuu nin diimessa wal qixxeessa. Asirratti erga sarara haala kanaan achi deeffadhee jedhe raayitii itti godheetiin sana booda wanta as jala jiran kana akkana deebisee ammas isa kalar jedhu kana filadhaa jecha kan sararri sadii wal gubbaa jiru kana nin filadhaa diimaa godha jecha sarara sanillee kenoo haala kanaan diimaa godhaa jechuudha. Kenoo amma kan gamanaatii fi kan gamanaatis wal fakkaatee jira jechuudha. Wal nu fakkaatee waan jiruuf amma raayitii irratti godha. Raayitii godheetiin jira jechuudha. Erga raayitii godhee xumure hoo ammas as jidduutuyyuu daalachatee hafaa jira. Kana cufa amma akkamitti cufa dhaqeetiin suurama akkana ammas gaalarii keessaa fudhee dhufa. Sana booda firoom galaa jedhaan erga eda'u tuqee gaalarii na ergaa dhaqee fudhee dhufa jechuudha. Gaalarii kiyya keessaa fudhee suurama sana fudhaa jechuudha. Sana booda jala kanaan ammas akkuma duraa raayitiin jirti. Raayitii san irra dhawadha. Nin guddisa kanallee akka duraatitti guddisaa jechuudha. Akkana gad harkisa kana nin guddisa. Erga haala kanaan godhee suuraa kana jechuudha osoo duubatti hin dabarsine diimessa kana nin diimeffadha haa wal fakkaatuuf jechuudha. Tole isa amma haala kanaan hojjetadhee jira jechuudha. Amma raayitii itti godheetiin gara duubatti dabarsuuf deema. Bakka reefu daalattii sana nan diimeffadhaa jecha haala kanaan akka magaalaa fakkaatutti. Sana booda as dhuftanii jechuudha. Sanduuqa garana jiru kana keessaa akkana as ooftanii jechuudha. Kan asii kanarra kaa'atu kunoo kun duubatti dabarsaa jechuudha. Kun ammoo gubbatti as deebisa. Kanaafuu kan duubatti dabarsu sana irra dhawa. Kenoo akka argitan kenoo amma asiin istuudiyoo magaalaa fakkaatee jira jechuudha. Haala kanaan hojjattuu jechaadha. Suuraan kun amma waan baay'ee ciisee jiruuf akkanatti gadheeressee sana booddee akkanas deebisee wal qixxeessa jecha saayizii isaa akka innis heeraa wal naa qixxaatutti 3D irraan dhaqa. Erga 3D irra dhaqee jedhe diqqoo akkana deebisa jechaadha. Haa bal'atu kenoo sana booda akkatti qabee duubatti achi oofa gara gubbaa kanallee akka inni xiqqoo gamana naa dabu godhaa jechuudha. 3D kana sarara akkana ooftanii sirriitti akka inni wal sinii qixxaatu taasiftu jechaadha. Kenoo istuudiyoo haala kanaan karaa laafaadhaan hojjechuu dandeettu jechaadha. Amma istuudiyoon kun hojjetamee jira. Wanti takka kan irraa hafe hin jiru jechuudha. Sana booda kaayinamaastarii keessa seentanii viidiyoo kan san irra kaatu qofa malee wanni tokko kan isinii hafu hin jiru jechaadha karaa laafaadhaan. Erga haala kanaan hojjetadhe asirratti yeroo gabbuufatu hedu asirra dhawa jechaadha. Mallattoo edatti wantoota gubbaa tanarra hin dhawa. Sana booddee save as image tanarra dhawa jechuudha. Ergasii jala kanatti gabbaa save jedha asitti save san irra dhawa. Halas gabbu'ee jira jechuudha. Hagas haala kanaan gadi buufattu jechaadha. Gaa haala kanaan istuudiyoo hojjettanii ani seeruu tuubiidha. Amallee warra gammaatitti na daawwattan hundi keessan baay'ee kanaaf galatoomaa.
hedduu takka isin jaaladha ummata qaqqaalii ummata gaggaarii akkasii hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. Yona biradempe ani dukia, Yona biradempe ani dukia.